BBC تقرنيا دحر إسراء دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا Ashama kamooltan sagantaan BBC afaan Oromoo jimaata galgalaa eegalee haleellaa hidhattooti godina Horroo Guduruu Wallaggaa jaarteetti raawwataniin namoonni du'uu manneen gubachuu jiraattonni BBCtti himan. Manoonni magaalaa jaartii fuuldura karaa tokko faala jirani manni tokko sunatti amma gubateera. Uummata beela argeen beekne, uummata eebuu argeen beekne, uummata namayyuu beela eebuu baasu. Gabaasa bal'aa qabna waan dhaabbata Tiwiitarii keessa deemaa jiru faana buuneerra gatiin balalii xiyyaaraa Afrikaa keessa maaliif dabale? የአየር መንገድ ኦፕሬሽን ሁሉ ጊዜ ዋጋ የሚተመነው ባለው gatiin hojii daandii qilleensaa kan murtaa'u yeroo mara baasii ba'urratti hundaa'uuni. Waancaa addunyaa gaafa dilbataa eegaluu fi dhimmoota ijookaan ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Dhaabbanni Tiwiitaraa cufamuu mala sodaan jedhu guyyaarraa namoota hedduu biratti ijoo dubbii ta'ee jira. Kanarraa ka'uun namoonni fuula Tiwiitaraa isaanii gubbaatti nagaan boqodhu Tiwiitara jechaa jiru. Gama biraan ammoo dhaabbatichi yeroodhaaf biiroo isaa cufuun hojjettoonni akka biiroon seenee dhorkee jira. Hiikaa fi tasaa waan qindeessu nutti hima. Dhaabbanni Tiwiitaraa sababan beekamneen biiroo isaa cufuun hojjettoonni gara biiroo akka hin deemne ajaja dabarse. Ajaja dhaabbatichi kenneen hojjettoonni isaa hanga gaafa 21tti biiroo akka hin deemne dhorkeera. Haa ta'u garuu sababa maaliif biiroo akka cufee fi hojjettoonni gara biiroo akka hin seenne akka dhorkeef hin goone. Biiroon Tiwiitaraa cufamuu hordofee namoonni hedduun nagaan boqadhu Tiwiitar jechuun fuula Tiwiitara isaanii irratti har'a barreessaa oolan. Kun immoo dhaabbatichi guutummaatti hojii dhaabuu mala kan jedhu sodaa uumeera. Dhaabbanni Tiwiitaraa ni cufama taanaan namoonni hedduun karaa ittiin mirga isaaniif sagalee isaanii dhageessifatan hin qaban kan jedhu yaaddoo biraa uumeera. Dureessi addunyaa Elon Musk dhaabbaticha erga biteen booda hojjettoonni hedduu hojii gadi lakkisaa jiru oduun jedhu erga dhagaameen boodadha. Hojjettoonni gara biiroo akka hin seenne kan dhorkaman. Elon Musk akkuma dhaabbata Tiwiitaraa biteen qajeelfamoota haaraa baasuu eegale. Kanaanis hojjettoonni sa'aatii dheeraa akka hojjetan barbaadan taanaan immoo hojii akka gadi lakkisan ajaje. Hojjettoota hojii gadi lakkisaa jiran keessaa injiinaroota ogeeyyii koodingii hojjetanii fi dhaabbatichaaf wiirtuu dugdaa ta'anidha jedhama. Elon Musk dhaabbata Tiwiitaraa $44 biliyoona osoo hin bitin dura hojjettoota 7,500 dhaabbaticha keessa hojjetaa ture. Hojjettoota dhaabbatoo dabalatee kontiraataan kan hojjetanis hojjettoota 10,000 hedduudha jedhama. Elon Musk garuu fuula Tiwiitaraa isaa gubbaatti namoonni gaarii ta'an hin ba'anii kanaaf garuu wanti na yaaddeessu homtuu hin jiru jedhe. Gatiin imala xiyyaaraa addunyaa keessumaa biyyoota Afrikaa gidduu taasifamu haalaan dabaleera. Kun eega Koovidaas xiqqaata jedhamee yeroo abdatametti dabale. Akka fakkeenyaatti gatiin xiyyaaraa Itoophiyaadhaa gara Keeniyaa taasifamu akkaan dabale. Waggoota muraasa dura imalli gara Naayiroobii birrii Itoophiyaa 10,000 fi isaa gar ture. Yeroo ammaa garuu birrii 30,000 fi isaa ol kaffalchiisa. Kunis sanuu ikonoomii kilaas kan jedhamudha. Kun maaliif ta'e daandii qilleensa Itoophiyaatti qondaala olaanaa kan ta'an obbo Lammaa Yaaddacha sababii tikeetiin akka qaala'u taasise BBCtti himaniiru. የአየር መንገድ ኦፕሬሽን ሁሉ ጊዜ ዋጋ የሚተመነው ባለው gatiin hojii daandii qilleensaa kan murtaa'u yeroo mara baasii ba'urratti hundaa'uuni. Haala mijataa kan jedhus achirratti daballa. Fakkeenyaaf namni tokko Afrikaa kibbaarraa ka'ee kallattiin Finfinnee yoo dhufuu fi Afrikaa kibbaarraa ka'ee Naayiroobiitti bu'ee achi xiyyaara biraatiin Finfinnee yoo dhufu haalli mijataan itti dhaga'amu tokko miti. Kanaaf maamilli tokko kallattiin gaafa dhufu gatiin itti dabala. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa immoo yeroo baay'ee kallattiidhaan gara Finfinnee dhufa. Lammaffaan kaffaltiin tajaajila buufataalee xiyyaaraa yeroodhaa gara yerootti dabalaa deema. Yeroo dabalaa deemu ammoo sana kan bakka buusu kaffaltii gaafanna jechuudha. ክፍያን ጠይቃለን. Daandiin qilleensa Keeniyaa bara darbee maallaqa guddaa kaffalchiisuudhaan Afrikaa keessatti adda duree ta'ee ture. Itoophiyaatti maanaajara daandii qilleensa Keeniyaa kan ta'an Felix Mwangang gatiin tikeettii fedhii gabaarra jiruu fi dhiyeessii jiru irratti kan murtaa'u ta'uusaa akkanaan BBCtti himan. Prices are more driven by demand and supply in any commodity, and that's not very different. Gabaa kamiyyuu keessatti gatiin kan murtaa'u dhiyeessii fi baasii irrattidha. Kan daandii qilleensas kanarraa adda miti. Gara balalii biyyoota Afrikaa gidduutti taasifamuutti gaafa dhufnu dhiyeessiin jiru baay'ee kan murtaa'edha. Xayyaaronni ardii Afrikaa keessatti balalii taasisanis muraasa. Kana jechuun dhiyeessiin muraasa jechuudha. Xayyaaronni muraasa jechuun ammoo gatiin isaa akka ol ka'u godha. Kuni sababoota ijoo keessaa tokkodha. So that would be one of the drivers because of the supply.
yeroo nuti tikeetii xayyaaraa muratanii fi waqtiileen imalatti baay'atu adda baasanii beekuun baasii xiqqeessuuf murteessaa ta'uusaa himu obbo Lammaan immoo. ለምሳሌ አንድ ሰው በረራ ከማድረጉ ከ6 ወር በፊት ቲኬት ቢገዛ fakkeenyaaf namni tokko balalii osoo hin godhin ji'a 6 yookaan 8 dursee tikeetii yoo bitate gatiin tikeetii ni hir'ata. Sababni isaa daandileen qilleensaa qarshii sana dursanii waan argataniif ittiin hojjetu. Gara guyyaa balaliitti gaafa dhiyaataa deemu garuu gatiin dabalaa deema. Sababni isaa teessoon qabamee dhumaa deema waan ta'eef. Kan biraa waqtiinis murteessaadha. Fakkeenyaaf daandiiwwan qilleensaatiif ji'oonni akka adoolessaa, hagayya, muddee fi amajjii yeroo namoonni hedduminaan imalatti taasisanidha. Yeroo kana keessa gatiin ol ka'a. በዛን ጊዜ ዋጋዎች ይወደዳሉ። dhaggeeffattoota keenya amma oduuwwan gaggabaaboon sinitti keeniyaatti maanguddoon bara dullumaa mana barumsaatti deebi'an umurii 99tti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessaa du'aan boqotan. Piriskilaasiitiin bara 2010 keessa ijoolleen akka baratan jajjabeessuuf ture bara dullumaatti mana barumsaa kan seenan. Piriskilaan waggoota 67 oliif ogummaa dhiyeessisuutiin tajaajilaniiru. Tarkiin lallabaa wangeelaa falmisiisaadha jettee tokko hidhaa waggaa 8,000 olitti murtee Adnaan Oktaar hoogganaa amantaa ilaalcha isaan hordoftoota hedduu horate yoo ta'u haleellaa saalaa fi namoota miidhuun himatame. Manni murtii Tarkii nama dhaabbata televezyiinii banatee wangeela lallabuu fi dubartoota samarsanii deeman ilmoo adureettiin jedhutti hidhaa waggaa 8,658 mure. Kooriyaan kaabaa misaayila baalistikii ardiiwwan qaxxaamuruu danda'uu fi haga giddu galeessa Ameerikaatti rukutuu danda'u dhukaastee jedhan ministeerri ittisaa Jaappaan. Misaayilli kun kiiloomeetira 210 akka furguggifameen galaana keessatti dhidhime. Ameerikaan yaalicha yoo balaaleffattu Kooriyaan kibbaa ammoo tarkaanfii jabaa fudhachuu akka dandeessu akeekkachiiste. Kilabiin Manchester United Cristiano Ronaldo kilabicha keessaa baasuuf adeemsa seeraa faanadhaa akka jiru himame. Taphataan maqaa guddaa qabu kun dhiyoo na dhiibaa turanii leenjisaa kilabichaas hin kabaju jedhee miidiyaatti dubbateera. jalqaba torban kana haleellaa godina horroo guduruu wallaggaa aanaa jaardagaa jaartee magaalaa Aalebootti raawwateen lubbuun namootaa darbuu jiraattonni BBC'tti himan. Jiraattonni BBC'n dubbise manneen magaalaa keessa kan amantii dabalatee manca'uu isaanii dubbatu. Sababa kanaaf namoonni gara magaalaa godinaa Shaambuutti baqatanii akka jiran himan. Haleellaa kanaaf hidhattoota finxaalee jedhanii himatanii waan gama hidhattootaa jiru BBC'n adda baafachuu hin dandeenye. Torban muraasa keessatti mootummaan ala hidhattoota mootummaan shanee jedhuu fi amma immoo humnooti finxaalee jechuun jiraattonni waaman magaalaa Aaleboo to'ataniiru. Jiraattonni lama dubbifnee fi maqaan of dhoksaa jedhan torban darbe erga humnooti mootummaa bahan booda gaafa kibxataa humni faannoo jedhan magaalattii irratti haleellaa raawwachuu himu. Manoonni magaalaa jaartii fuuldura karaa tokkoffaa jirani. Manni tokko tuunati amma kan koo mataasaa kan koo fuuldura jira kan koo gubateera kan mataa kocha. Jaartii kan jedhamtu humna faannoo kanaaf gadhiisee gad lakkisee bahee gara magaalaa Shaambuutti deemeera. Konkolaataan isaan jira deemsa sa'aatii 9-8 akka keessa bahee karaa kallattii meeqa gureeti kan inni bahe. Guyyaa facaasaa irraa kaasee amma hanga haga kaleessaatti haga har'aatti manni kamiyyuu mi'a barbaachisu harree gara 200-300 ol kan ta'u harreedhaan kan isaan guuran motoraatiin guuru. Miillaan deemee adumsa miillaatiin namoonni danda'an guyyaa tokkotti namoonni dandeenye immoo karaa gudanii guyyaa 2 guyyaa 3 magaalaa kana ga'uutu jira. Kan mootummaa duumaaniyyuu gadhiisee baheera kalkuleeshiniin itti gadhiisee bahee sakalas hin beelnu akkuma isaan gadhiisanii bahaniitiin jarri kunis seenanii warreen sunis immoo warri dhaqtoota jedhaman sunis immoo magaalaa aanaa sana gadhiisanii bahaniiru ittis immoo hin deebine duraan seenanii turan mootummaatu isaaniin baase mootummaan erga baasee deebee torbee lama immoo 3 taa'ee ammas bahee inni gatii immoo warri faannoo kun seenanii marsaa 3 waraana marsaa 3 keessummeessite magaalaan sun waggaa 4 itti furamanii barbadeessanii uummata kana. Uummata beela argee hin beekne, uummata dheebuu argee hin beekne, uummata namayyuu beela eeguu baasu waggaa 4 qaamni kun sadan itti furamee uummata kana amma akka hin jirre godheera. Akka hin jirre inni jirus laga jira waan nyaatu waan dhugu hin qabu beelli fixaa jira sakaan keessaatii buqqa'ee inni humna qabu inni xiqqoo ishee gara magaalaa irratti qabu ol gara godinaatti gara Oromiyaatti ol
baqachaa jira. Kaan immoo achumatti dhumaa jira. Jiraataan biroo fira dhiyoo lama dhabuu isaanii BBC'tti himan yeroo ammaa gadda taa'aa akka jiran himanii. Ishee fi abbaa manaa aadaa ishee jechaadha. Tooli yoomigaa kuni? Egaa nuti kan mirkaneeffanne kaleessa mirkaneeffannee isaanii kuni kan raawwate biyya sadii dura nutti fakkaata. Ajjeechaan akkamiin raawwate maal dhageessan isin? Egaa nuti bilbilli hin jiru naannoo sanas achi. Bilbileetu magaalaa wanti ni jedhee nuti bilbiluu hin dandeenyu. Arfan isaanii masjiduma keessatti ajjeefamanii jedhanii Axiruu masjidaa keessa mucaa firaatu ofii shufeera du'a isaanii aga'ee itti deemee achumatti masjiduma keessatti bakka tokkotti awwaale. Arfan isaanii jechaadha. Waan siyaasaa qabanis miti namoota bakka ijuma jaartee kan jedhamanidha. Malee waan biraa waan siyaasa keessas qaban miti kana eenyuyyuu beekamoodha bakka lamaaniyyuu. Dhimma kana irratti aangawoota aanaa hanga naannoo jiran irraa odeeffachuuf BBC'n guddoo yaalus hin milkoofne erga haleellaan qaamolee garaagaraan aanota Horroo Guduruutti raawwatu eegalee bubbuleera. Haleellaa baatii fulbaana keessa raawwateen jiraattonni aanaa jaartee fi amuruurraa baqatanii magaalaa Shaambuu qubatanii jiru. Waancaan addunyaa Kaataar qopheessitu dilbata iftaanii jalqabaa ji'a tokkoofis wal morkiin biyyootaa itti fufa. Gama kubbaa miilaan waltajjiin guddaa ta'e kun biyyoota arabaatti yoo qophaa'u kan jalqabaati. Itoophiyaan waltajjii kanaaf milkoofteen beektu. Ta'us daawwattoonni kubbaa miilaa Itoophiyaa irraa dabalatee garasitti imaluutti jiru. Eliyaas Mulugeetaa gabaasa qopheesse qaba. Dorgommiin waancaa addunyaa Kaataar qeeqaa fi dhimmoota filmisiisoo hedduu gidduutti gaggeeffamuuf guyyaa 2 qofatu hafe. Biyyi baha giddugaleessaa maddi galii ishee gara caaluu boba'aa ta'e kun gaafuma qopheessuun ishee barame kaasee ejjennoo ishee jaallattoota saala wal fakkaatoo mirga namoomaa fi qabiinsa hojjettoota godaantotaan guddoo qeeqamaa turte. Dorgommiin addunyaa irra akkaan eegamu kun dilbata istaadiyeemii Albaayitiitti kan eegalu innaa ta'u muddee 18 ammoo istaadiyeemii Lusaayilitti xumura isaa argata. Taphni jalqabaas dilbata dhufu biyya qopheessituu Kataarii fi Ikwaador walitti fiduun jalqabama. Gareewwan 32 waancaa kaasuuf kan falmatan waggaa ta'u dorgommii guyyoota 28 fudhatu kanaan taphoonni 64 ni gaggeeffamu. Daawwattoonni qaxaleewwan kubbaa miilaa keessatti maqaa guddaa qaban kanneen akka Meesii, Roonaaldoo, Mbaappee, Neemaarii fi kaanillee bakka tokkotti ilaaluuf daran sardamaniiru. Oduuwwan dhiyeenya dhaga'aman keessaa taphataa cimaan Afrikaa bara kanaa lammii Senegaal Saadiyoo Maanee waancaa addunyaa irratti taphachuu akka hin dandeenye gabaafameera. Miidhama miila isaa irra gaheen wal'aansa baqaqsanii yaaluu milkaa'aa argachuu kilabichi beeksiseera. Gama kaaniin ammoo istaadiyeemota 8 dorgommiin waancaa addunyaa itti gaggeeffamu irratti dhugaatii alkoolii gurguruun akka dhorkame yeroo muraasaan dura dhagahameera. Kunis kan dhaga'ame qaamni olaanaa addunyaarra kubbaa miilaa to'atu fiifaan dorgommichi banamuu dursee imaammata isaa geeddaruu hordofeeti. Dorgommii falmiin cimaa itti godhamu kanarratti injifachuuf carraa olaanaa kan qabu garee kamidha. Injifattuun waancaa addunyaa yeroo 5 Biraaziil yeroo dhumaaf kan milkooftee bara 2002 Kaataaritti ni milkooftii tilmaamni jedhu guddaadha. Sagantaan koompiyuutaraa hubannaa namtolchee yookaan AI'n hojjetu biyyi Laatiin Ameerikaa Biraaziil yeroo 6ffaaf injifachuun rikaardii ishee fooyyeesti jedha. Ittaan sun sadarkaa lammataarra kan jirtu ammoo biyyi Laatiin Ameerikaa biroo Arjentiinaadha. Ittaansee Firaans, achiis Speen akkasumas Ingilaand tilmaama hanga 5 irra ta'aniiru. Sagantaa BBC Afaan Oromoo jimaasa galgalaa caqasaa jirtu dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo dabalataaf gara websaayitii keenya bbcafaanoroomoo.com yookiin immoo gara fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo dhattanii ergaa keessan nu biraan ga'uu dandeessu. Sagantaa irraa kan isiniif dhiyeessee ammayyuu taanaadha. Gama teeknikaan Deevis Nooliin tureera. Kan qopheessee immoo hiikaa fi tasaadha. Halkan gaarii.